Hai guys, akkam jirtu? Baga gara chaanala keenyaatti deebitanii dhuftan. Guyyaa har'aa immoo namoota bilbilli keessan guutee osoo waan isin hin beekneen guutee jechuudha. Isin rakkisu furmaata isaa isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Bilbilli keessan guutee maal tokko guutee osoo isin hin beekin maal tokko keessa jiru osoo isin hin beekin guutee kan isin cannaqu jechuudha yookiin immoo kan isin jeequ jechuudha. Bilbila keessaniif furmaata ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Appilikeeshinii wayiitu isin barbaachisa. Appilikeeshinii kan argachuuf jalqaba gara Telegram appilikeeshinii keessanii dhuftu. Erga Telegram keessan dhuftanii booddee bakka kana dhufuudhaan maal gootu kiyyaa teek jettanii barreessitu jechuudha. Haala kanaatiin kiyyaa teek jettanii erga barreessitanii booddee chaanalota kanatu isiniif dhufa jechuudha. Chaanalota giruuppii fi chaanalii kana lamaan subscribe gochuudhaan yookiin join gochuudhaan keessan seentu jechuudha. Erga haala kanaatiin keessa seentanii booddee mallattoo tuqaa sadii gubbaatii qabdu kana jirti. Bakka sana tuquudhaan search kan jedhu as kana ni jira jechuudha. Yeroo sana bakka search jedhu sanarratti tuquudhaan maal jettanii barreessitu maal jettanii haala kanaatiin barreessitu jechuudha. Warra telegiraamiin keessan pilaasii ta'e immoo warra telegiraam pilaasii qabdan immoo bakka kanarratti jechuudha. Bakka kanarratti isiniif dhufa. Bakka kanarratti tuquudhaan wanta amma ani barreesse kana deebitanii isinis maal gootu ni barreessitu. Maal jettanii haala kanaatiin barreessitu jechuudha. Yeroo isin haala kanaatiin barreessitan kanatu isiniif dhufa jechuudha. Poostii kanatu isiniif dhufa. Poostii kana irratti appilikeeshinii sana as kana tuquudhaan daawunlood app kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof tuquudhaan open gootanii bakka open jedhu kanarratti yeroo tokko tuquudhaan appilikeeshinii sana daawunlood godhattu jechuudha. Inna viidiyoo sanas immoo yuutuubii keenya argachuudhaaf immoo yuutuub chaanal kan jedhu jira. Bakka kana tuquudhaan yuutuubii keenya subscribe gochuu ni dandeessu jechuudha. Amma kallattumaan appilikeeshinii sana keessa seenuudhaan akkamittiin akka fayyadamtan isinitti haa agarsiisu. Egaa appilikeeshinii sana keessa gaafa seentan kun haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Yeroo jalqaba keessa seentan akkasuma permishinii garaagaraa isin gaafatu jechuudha. Alloo gootanii eeyyama kennuufiidhaan bira ni dabartu jechuudha. Sana booddee bakka gara gadii kanaatiin skaan kan jedhutu jira. Skaan kan jedhu kana yeroo tokkoof tuqxanii skaan ni gootu. Sana booddee next kan jedhu asirraatii ni tuqxu jechuudha. Ammallee bakka kanarraatii alloo kan jedhutu jira. Alloo kan jedhu kanarratti tuquudhaan bakka gadiitiin ammas alloo isa jedhu irratti deebitanii ni tuqxu. Sana booddee next kan jedhu kanarratti deebitanii ni tuqxu jechuudha. Ammallee alloo jettanii haala kanaatiin eeyyama inni isin gaafatu hunda isaayyuu eeyyama ni kennituufi jechuudha. Haala kanaatiin erga eeyyama kennitanii fi booddee ammas next jettanii gara fuulduraatti ni dabartu. Sana booddee kana lamaan keessaatii tokko isaa irratti yookiin istoorejii irratti yookiin immoo kan CD kaardii irrattidha. Tokko isaa irratti godhachuudhaan faayilaa tokko ni filattu jechuudha as keessaati. Erga as keessaati fakkeenyaaf ani faayilaa kana filadheetiin jira. Erga faayilaa tokko filattanii booddee gara gadii kanaatiin use this folder kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof irratti ni tuqxu. Sana booddee ammas bakka kanatti alloo gootanii bira dabartu. Sana booddee skip kan jedhutu jira. Skip kan jedhu kana yeroo tokkoof tuqxanii bira dabartu. Ammallee alloo ni gootu jechaadha. Kanallee wanta inni alloo isin gaafatu hundi irrattiyyuu alloo gootanii fi bira darbuu qabdu jechuudha. Kanaaf as keessaa barbaaddanii kanarratti alloo gootanii duubatti ni deebitu jechuudha. Ammas dan kan jedhu ni tuqxu jechuudha. Kana booddee ofii isaatii skaan gochuu ni eegala jechuudha. Haga inni skaan godhee xumurti ni eegdu jechuudha isin. Booddee haala kanaatiin yeroo inni xumuru kun haala kanaatiin gara gadiitiin GB 4.10 bakka siif hin baasanaan jechaa jira. Yeroo kana raan kan jedhu irratti tuquudhaan bakka inni akka inni bakka nuuf baasu irratti ni goona jechuudha. Isinillee haaluma kanaatiin irratti ni tuqxu. Wanta faayila isin barbaaddanii dabarfattaniitan yookiin barbaaddanii instaal godhattaniitan tokkoyyuu isin jalaa hin balleessu jechuudha. Faayila osoo isin hin beekin as keessa taa'eeru qofa tokko tokkoon isiniif ni balleessa jechuudha. Haala kanaatiin fayyadamtu. Bilbila keessan irraatii faayila hundayyuu wanta bilbila keessan biizii isin jalaa godhu wanta bilbila keessan isin jalaa dadhabsiisu hunda isiniif ni balleessa jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin skaan godhee isiniif xumuree jira jechuudha. Kana booddee bakka kanarraatii delete kan jettutu jirti. Ammallee hafeera bakka mallattoo delete kana irratti yeroo tokkoof tuquudhaan ishii kanarratti accessibility service kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Sana booddee ammas gara gadii kanaatiin accessibility service kan jedhutu jira. Ishitti kanarratti yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha.
Sana booddee akkuma argitan bakka kanatti isin fida installed app kan jedhu keessa yeroo tokkoof ni seentu. Sana booda aappii isa kanadha jechuudha. Aappichi nuti barbaannu kanarratti yeroo tokkoof ni tuqna. Namoonni baay'een haala kanaatiin isin diduu danda'a jechuudha. Yoonni haala kanaatiin isin dide wanti isin gootan isinittiin agarsiisa jechuudha. Asumaan kallattumaan keessaa bahuudhaan maal gootu gara seetingii bilbila appilikeeshinii keessan yeroo tokkoof ni dhuftu jechuudha. Seetingii keessa seenuudhaan bakka appis kan jedhu keessa yeroo tokkoof gadi deemuudhaan appis kan jedhu barbaaddu bakka kanarra ni dhuftu jechuudha. Kana booddee appilikeeshinii amma nu dide sana keessa deemnee ni barbaadna jechuudha. Maal goona appilikeeshiniin sun kunooti gara gadii kanaatiin jira. Bakka kanatti irratti tuquudhaan gara olii kanaatiin maal gootu mallattoo tuqaa sadiitu jira. Bakka sanarratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee allow restricted setting kan jedhutu jira. Isarratti yeroo tokkoof ni tuqxu. Paaswoordii keessan yookiin immoo fingerprintii fayyadamtoota illee isin gaafata. Kana booddee fingerprintii keessan fayyadamuudhaan eeyyama ni kennituuf jechuudha. Kana booda duubatti deebi'uudhaan bakka appilikeeshinii keessanii kana dhufuudhaan irra deebitanii ishee kana on ni gootu jechuudha. Amma akkuma argitan gara kun okay gochuudha yeroo keessaa baatan dhiifama. Haala kanaatiin yeroo keessaa baatan off inni ta'ee jiru amma irra deebiidhaan on godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kun haala kanaatiin on isiniif ta'a. Gara gadii kana dhufuudhaan maal gootu allow kan jedhu kana inni tuqxu jechuudha yeroo tokko. Sana booddee xumurtanii jirtu jechuudha. Inni ofii isaatii waan isin barbaaddan maal godha isiniif ni hojjeta jechuudha. Amma bakka delete jedhu kana yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Haala kanaatiin appilikeeshinoota bilbila keessan irraatii bilbila biizii godhanillee tokko tokkoon appilikeeshinoota isin qabdan hunda isaa keessaa maal godha isiniif ni haqaa jechuudha. Haga inni xumurutti haala kanaatiin obsaan ni eeggattu jechuudha. Haala kanaan appilikeeshinoota isin qabdan hunda isaaniiyyuu isiniif sirreessa jechuudha. Haala kanaatiin erga xumuree booddee akkaataa kanatti isiniif fida. Viidiyoo isinitti dheeressuu hin barbaanne jechuudha. Kanaaf gidduutti hanquuta isin haala kanaatiin haga inni xumurutti irratti ni hojjetattu jechuudha. Hunduma isaayyuu haga inni xumurutti obsaan teessanii eegdanii maal gootu ni sirreeffattu. Isinis akkaataa kanatti maal gootu ni fayyadamtu bilbila keessa yoo biizii ta'e appilikeeshiniin kun isin fayyada jechuudha. Appilikeeshiniin kun fayyadamtanii yoo isin fayyada yookiin viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo viidiyoo kana laayik gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jaalladha isiniin kabajaa. Baay'ee.